Ashama akkam jirtan baga guyyaa roontanaa geessan arra gabaasa addaa qabannee dhufneeti jira. Hundinuu ni dabra jee biltoos makmaaksa biltoos. Fakkeenyaaf Google sadarkaa guddaa fi maqaa guddaa riikardii addunyaa kan qabate AI yookiin artificial intelligence dhaan qabatamee jira. Lammaffaa YouTube sadarkaa guddaa addunyaarraa kan qabu viidiyoodhaan sadarkaa guddaa kan qabu TikTokiidhaan bakka bu'ee jira. Akkasuma pirezidaantiin Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dr. Abiyyiidhaan bakka bu'eeti jira. Jarri kun sadii Google, YouTube, Hayilamaariyaam maqaan isaanii irraanfatamaa dhufee jira. Maaliif yeroon tajaajila kanaati? Anuu dirqii yaadan. Akkasuma filannoon torbaffaan kun hoo daash eenyuun bakka bu'a laata? A. Izeema Ba paartii badhaadhinaa Dha paartii Abaa'oo Da paartii bilisummaa fi walqixxummaa akeekkachiisa lama. Tokkoffaa yeroo gaafii kana hojjettan yoo isin dhibde AI artificial intelligence akka hojjettan. Lammaffaa yeroo gaafii kana hojjettan please bakka milishaan hin jirretti akka hojjettan isin hin jenna galatoomaa.